تودا بردوتوتا خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني ربي سنهاد أبقى جنة بك جبدو جرة الرأى بيجل بي جبدو جرة بي خبجا بي ربي سبحانه وتعالى خبج جرة مدينة نبي خينيا صلى الله عليه وسلم بي علمي بي دين بي إسلام مان إرى بها في ديها فراب سمت هم نتركة هم إفادة بي سن كيس جرة أنا برا أستاذ خينيا شيخ ناصرتو نبرا جرا الرقوبي تهنيا تدعو في إيافنو بيا مدينة ترى دراتف بيا مدينة تاسفنو شيخ خينيا شيخ ناصر وجي والاسم برسيس بي شيخ ناصر حواسني سلام نوما بيتني ساني اللي سنوما بيخني هاتولي شيخ ناصر اينيو ناصر إيسا دلت إيسا قدد قرآن إيسا كري كتابة متني تتكا خنا بيتمي كري أجيبو دهو شيء نسا علمي إندي كري إملتي علمي سا قباب سنة مال فكات أما هو درجة خمير رجرد مال الرجرد وانجو حواسني خينيا خافان كان دوبتو دنيا تنرى فيديون كنا بني إني دكبه أكشي ناصر وجي والبرو قوبي يافنو تنتاسف خنافو جدول لين سنر كاممرون فدو سنومتي أنا ناصر نبابلوتي بيكاتين دلته أشتي قرآن كراء أشتي كتابة ديكا كراء أشي بودان إمال علمي تيسني وادسين فكاتو فني سنكراتني في شيخ الراكراتني ولين حواس خينيا وجهك والبرتم بربادا بشي ناصر يجون إنيو إيسا دلتن إيسا قدتن أجر آخانو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شيخ الدوغلة توما يافنو في وانتينو قد أدف الدو خرادي راقنا دفتني ددبنو سونجين جزاك الدار رب سنة كفلو أني ناصر علي واريو دانغتين جامع bakki itti dhaladhee Harargee lixaa laga Arbaa jedhaniin naannawa magaalaa Ciroo biraatti dabranii magaalaa bakka saboota kana keessa gool seenan laga Arbaa jedhanii aanaa gubbaa qorichaati jechuun gara gubbaa qorichaatti ol deebi'a. Aanaa gubbaa qorichaati. Maashaallah. Aanaa keessanii walitti ta'a. Dhugaa jaarii waliin. Aanaa gubbaa qorichaati quraana gaafaan qara'uu jalqabee achuma naannawa sanitti gadduman itti dhaladhaa xiqqoo deemee gandeessuma kiyyaa laga eebbaa jedhanii achittiin baradhe quraana fi arba'ina illee xiqqoo achitti eegalee sheekh Ahmad Abibakir jedhanii kanneen quraana irratti qara'e sheekha guddaa sheekha beekamaa wayii ture yeroo san keessatti naannawa sanitti achumatti immoo sheekh Mahamuud Ibrahim irratti arba'ina xiqqoo lallaalee yeruma san ammoo oduun sheekh Muhammad Zabuur namni jedhamu qubatee magaalaa Waachuudha gaafa sheekni durachi qubate. Gaafa sheekni durachi qubate oduun sun darasaa keessa deddeemtee wanni jennaan achirraa ka'ee laga kana keessa deemee gara jarjaree ganda sheekh Muhammad Rashaad Abdullee itti dhalatan kana keessa gandi keenya waluma bira adda fageenyaan qabu hedduudha achi keessan deemee miilaan wanni dhaqe Waachuu dhaqe jechuudha. أجتين الشيخ محمد زبور برتي الأصول الثلاثة الرقاسية كتاب التوحيد بلوغها في رياضة متونه دجتي برد تفسيرتي أجرا شيخ برتي قطرو بوسيسا نحو الرايجو قطرو بوسيسا كم يقال لين فتنة وهي تكجت خاته وقاتر بقام وقاتر بفاتشي ترى وقاتر بالشيخ محمد زبور وقاتر بالشيخ محمد زبور برتوري yeroo sanitti fitnaan takka kaatee fitnaa khawaarijaa maali jedhanii yeroo rakkoon majlisa sheekatu buqqisuu geesse takka gaafa san achin ture sheekninis jidduma san hidhamanii isaan hidhaa keessa jiru haga turrees achi turree sheekallee dubbisuuf maal jechuudhaaf waan kana jala wanni jennee achirra ammoo niyyaan gara biyya biraa deemuudhaa dhufte biyya walloodhaa dawwee tana keessa achirraa dawwee dhaqee
sababa akkamiin daawwee deemuu dandeessan walitti hidhallee meeqa jidduu sana rarii fi daawween hedduudha namni chii gad dhufa malee asii ol hin deebi'u dur abboonni adeerran keenyaa fi akaakiyyoonni keenya daawwee qaran isin amma waan san haaromsanii bara sababaa maaltu isinii ta'e gara san ol dabru sababaa wanti ta'e nama tokko kawayin biratti baratuutu achirraa ka'ee biyya san deeme biyya daawwee walloota keessa deeme yeroo inni achi deemee dhagaan duraan immoo daawween tun walloon tun nahwiidhaan beekamtuudha nahwii sarfii walumaa galatti lugaa arabii kanaan beekamtuudha jechuun oduu hedduutu nama keessa deemaa ture achirraa namni kun achi dhaquun sun sababa naa ta'e jechuun illeen maaliif hin dhaqeen baranne jechuudha achirraa ka'ee yeroon magaalaa Kamisee dhaqu magaalaa Kamisee irraa gaggaafadhee kitaaba wayii kaniin duraan bitadhee jira kitaaba majmuu'ata sarfii jedhanii kitaaba shaniif keessaa qaba kitaaba kana sheekha wayii garsiisee tun Harariin deemin Harargee osoo hin jiru sheekha wayii garsiisee kitaabni kun guddaadha ol fagoodha kitaaba kana akkamitti bartaanaan jaan akkamitti kitaabni kun sirraa fagoodha ati ganaa nahwii bartee maalii gootee kitaaba akkanaa bartee kitaaba akkasii bartee bakka san geessuu dandeessa jaan namni akkuma qaxaroo boosisaa tana sheekha biratti osoo lallaalu jiru osoo hin xumurin achirraa deeme gaafa magaalaa Kamisetti bu'u kitaaba akkam sheekha wayitu naannoo kana jira jedhan sheekha Ahmad Tayyib jedhanii rahmatullahi alayhi amma akramanii kitaaba sheekha beekamaa sarfii qaraasuun naannoo kana jira jedhan naannoo Kamisee san baadiyyaa keessa yeroo kitaaba akkam qaraasisaa yeroon gaafadhu kitaaba majmuu'ata sarfii jedhan tokko jedhan kitaaba kana fuudheetu waan deeman namni isin namatti barbaadu jirtu nama itti barbaadu jira majmuu'ata sarfii kitaaba jedhamu barsiisaa jedhan kitaaba sana ogguun fuudhee borsaa shaantaa keessaa baasee ilaalu kitaaba mukiyya kana amma gaahiroo tana keessa kitaaba biraa biturra kan hoon baradhe jeetin sheekha bira dhaqee haqiiqatti kitaabni akka jaamee miti hedduu naa laafe kitaabni fanni sarfiidha kuni baay'ee naa laafe egan isa qara'ee xumure immoo fanniin san booda jiru mantiqaas ta'ee balaagas ta'ee fanni aruudatis ta'ee fanni nahwitis ta'ee sanuma boodan akka gaariitti baruu dandeechu namni sarfii oguu jaa waan guddaa tokko jira haqiiqatti ilmiin kun guddaadha ilmi guddaadha namni mimmaa laa budda minuudha nahwii keessatti sarfii keessatti lugaa arabii keessatti mimmaa laa budda minuudha akka jaan yeroo waa'ee sadarkaa sarfiidhaa barbaachisummaa sarfii dubbatan الصرف أم الكلمات العربية يعني أم الكلمات العربية والنحو أبوها akkas achirraa ka'ee ji'a sagal mokkana namni baate wanni isa amata tokkoo fi amata lamallee namni achi taa'ee baratu jira ani immoo rabbiin alaafessee yeroo san keessatti guutumaa guututti ittiif kennee ji'a sagal keessatti sarfii waan jedhamu guututti umure jechuudha achitti umuree san booda gara giraanyitiin deemee sheekh Nuur Hussein rabbi rahmataa godhuuf yaadaramanii dawwee tana keessa jechuudha achi deemee achittis haga tokko sheekha biratti nahwii babbaradhees nahwii irra guddaa tokko achuutti baradhee jechuun ni danda'ama illee sheekh Nuur Hussein kana bira sheekh Nuur Hussein nama beekamaadha naannoo isiitti nahwiin isaanumaan beekama achitti baradhee san booda gara biraa afaan amaaraa kanan baradhee afaan amaaraa kun gaafa finfinnee keessa dabruu na rakkise egan nahwii tokko wayyeessee sheekha biratti mantiqaas akkasumatti aruuda kitaaba adda addaa ilaalee jee gara biyya afaan oromoodhaa hedduun qabne gara harbuudhaa jedhanii dasee kombolchana keessa achi seene achitti mana barnoota illee seene afaan kana baruudhaaf ijoolluma wajji aga tokko achitti illee baradhee afaan illee qubee afaan amaaraa kanallee bare aga tokko achi ture san booda gara wanni deebuu ta'e jechuudha gara Harargeetti jechuudha waggaa sadii booda jechuudha waggaa sadii guutuu achuma keessan ture biyya walloo tana keessa ture san booda gara Harargee deebi'ee sarfii fi nahwii fi waan gargarii achuma baratan achitti baradhe guddaa waa'ee lugaa wal qabatee sarfiis ta'ee nahwiis ta'ee achumatti baradhe biyyuma wallootti baradhe san booda Harargee deebi'uudhaan Sheekh Alii Caatee bira amata tokko ture achitti maas qaxaroo wanniitu jira qaxaroo addeellee jedhanii rabbi rahmataa godhu hedduu gara boodaa kana darasaa barsiisaa turan nahwii waan lugaa jedhan achitti sheekha bira waggaa tokko ture waggaa tokko keessatti kitaaba hedduun achitti baradhe ammaas waan irraa hafe kitaaba nahwiidha alfiyyaas ta'ee akkuma sani qaxaroo addeelleetu jira ammaas qaxaroon tun lama Harargee keessatti jirtu qaxaroo boosessaa Sheekh Mahamad Zabuur birattiin baree hedduu xumurullee baadhu
qaxuroo addeelleetu jira ammas qaxuroo addeellee tana sheekh biratti qara'ee xumuree san booda raaba dahalaalii fi maal kitaaba hedduun sheekh biratti ilaale waggaa tokko isaan keessatti alhamdulillah hedduun fayyadame sheekh rabbi rahmataa godhuufi Allah yarhamu. san booda gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa kan akka jaan namaa miti wanni illee shimbirollee wanni beeka jaan nahwu jechuudha bakkuma akkana jedhamtu tana dhaqeetuma laalu malee jee achirraa gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa jaamoo kana achi taa'e Naannoo kamiga? dannaba guddaa jaanii Dannaba guddaa. rakkinni bishaan illee gaafa san amma yoo hiikkateen beeku malee rakkina hamaa ture jecha rakkina hamaa wayi bishaan diimaa kana kan namni uffata itti dhiqatu kan namni dhuguufis fayyadamu bishaan hedduu rakkina guddaadha ture gaafa san naannawa sanii achirraa ji'a akkuman taa'een kitaaba Sheekh eenyu bira amma hateessa? sheekh Muhammad Nuur Dannabaa jedhanii sheekha wanni tokko achi ture sheekh Muhammad Amin Dannabaa jedhanii Yoo uummatamiin. sheekh Dannabarraa ol ba'an dannabni kun gaara wanni guddaa kana dannaba guddaa maali tortora guddaa gaa dannabarraa ol ba'anii dannaba jechuun tokko gaa tortora guddaa kanarraa gabbu'aniiti achitti ol ba'anii tortora guddaa kana keessa badda magaalaa baddannoo gara